Haba undanga jarana arbe ture haba undanga ini tena dabse haba undanga marahe dubule haba undanga walisa bekate haba undanga daloni kuberuhe haba yamale tenta tanjir nuragam haba kamikira nuragam haba hayikira nuragam haba lollo gogdunu ayas ine magoga tinu abas haba romo ala ayas janma sai to qata ayas bedamul baga waan hojjenne guyyaa itti ilaallan gara fuulduraatti immoo waan nu hafe tarree galfannee toora galfannee hojjechuudhaaf itti mari'annu kana waa guyyaa kana nu geessiniin jedha. Baga yaa'ii giddugala warroota amantii waaqeffannaa kaabaa yani bara hojii lammaffaa yaa'ii dilee keenya sadaffaadhaan nu geessiniin jedha. Baga wal agarree. Baga dhaloota walitti dhufee akkanumatti yaa'ii ofii gaggeeffatee murteeffatee waan murteeffatee hojjetu ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu taasise. Baga dhalootummaa waliin qabna jettanii hiree ta'e takka qabna jettanii yaa'ii waan keenya jechuudha hojii keessa hojii dhuunfaa keessanii dhiiftanii kan sabaatu caala jettanii waan kana durfattanii bakka hundaa asitti har'a galma hordoftoota amantii waaqeffannaa garba gurraacha hangafa ta'etti kaabatti jalqaba hundeeffame kanaaf galma kanatti wal agarreessin jedha. Giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa kaabaa jechuun giddugaloota dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qabu shanan keessaa giddugala kaabaa kibbaa lixaa giddugala bahaa giddugaleessaatii walitti mee qabna jechuudha shan tokko jechuudha. Haa ta'u giddugalli kaabaa eega hundeeffame danda'ee amma waggaa lama jechuudha. Bara 2010 caamsaa 5 hundeeffame yaa'ii dilee sadaffaa gaggeeffataa jira jechuudha. Haa ta'u saniin dura dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa eega hundaa'ee caasaa kana diriirsee waggaa 6ffaa isaa xumureera waggaa 4 giddugalli kaabaa itti gaafatamummaa giddugaleessaa jalatti hojjetamaa ture akka murtuu salaaleetti hojjechaa ture dhaabbata hiikkatis sochii bareeda qabaa jechuudha. Gaafa hundeeffamu galmoota gara 10tti hidhaatanii hundaa'e. Jalqaba irratti galmi kun ifaanti qormaata gurguddaa rakkoo adda addaa gaafa akka giddugalaatti of danda'ee dhaabbates haa ta'u akka urtuutti jiru gaafa gaggeessaa jalqabaa Qananiisaa Taakkalaa fa'aatu gaggeessaadhaa akkasuma gaggeessitoonni hedduun as keessa jiru warri wareegama gurguddaa kafalanii rakkoo gurguddaa keessa dabaramee as geessu. Akka laayoo tasgee giddugala jiran keessaa giddugalli wareegama gurguddaa kafalee sochii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti har'a jiru har'a as gahee sochiitti jiru giddugala kaabaati guddaas taphachaa jira wareegama gurguddaas kafalamee as gahamee jechuudha. Kan biraa xiyyeeffannoon akka waliigalatti giddugala kaabarraa karaa giddugala biraatti illee dhukaa'u socho'amu cimaa waan ta'eef sochiin karaa ayyaantummaatiin amantii gaggeessina waan ta'eef kaabarraa nutti cimu baay'ee hammaataadha jechuudha. Qormaata gurguddaatti yeroo yeroodhaan qunnama yeroo gaggeessitoota qunnama haa ta'u jala bahamee yeroo amma jiru kanatti illee nus egaa dhufnee wantoota baay'ee nu qunname jechuudha. Nama barnoota sana hordofee haa ta'u gaa amalli adeemsaan jijjiiramaa fooyya'insa fidaa deemu haa ta'u qalbii fayyaa qabu. Warra garmatti argamu itti gaafatamummaa warra bahuu danda'u isaan seensee beekna jechuudha. Ta'uchi warra itti gaafatamummaa yookaan immoo imaana dhootaa baatee jiru santu galma hiikatti miseensa dhaabbataati waan ta'eef miseensa galmoonni keenya miseensa jedhee nama qabatu nama itti gaafatamummaa dhaloota bahuu danda'u sana. Kanaaf akkasitti wal agarree torbee eeggata hawaasummaa keenya cimsuudhaan jaalala walitti dhiyaannee marii gochuudhaan akkasitti waan kana dhaloota kana sagantaa dhaloota kanaa cimsinee bakkaan geenya waan ta'eef marii godhachuu gaggeessitoonni sadarkaa kamirra jiran koonyattis bultuutis galmatti illee warri jiran hawaasummaa gaarii walii qabaachuu walii dhufeenya qabaachuu jaalala qabaachuun milkii dhaloota keenya guutuu taachuu Oromoo guutuu taachuu. Akkasii kanarraa kaasnee qaban namoo walgahii mataa keenyaan qaban namoo qaban hojjetanii hojjechiisu tokkoffaa wanni keenya ofiin tuqee naan tuqeeranii ofiin tuqitu ofii hojjetu irratti jechaa ture jechuudha. Waan ofii hojjetutu barnoota nama biraatti ta'a. Waan ati hojjetattu namni biraa hojjeta. Yoo ta'e gaariidha jechuudha. Uummanni Oromoo akkuma kana dura dubbataa turre manguddoon illee dubbataa turte milkii yaa'irra jirtu tun guddoodha jechuudha. Bifuma ayyaanatiin illee waggaa laalli gaarumaa mire akkasitti fudhachuun barbaachisaadha. Hojjajjabaannee deemne bakka kalee warra keenyaa san gahuu daraanuu dabarree deemuu akka dandeenyu wanni mul'isu hojii hojjennurraa nutti mul'ata waan ta'eef hunda keenyattuu namni jiru kun hin beeka waan ta'eef inuma jabaadhaa isiniin jedhaanii jajjabaachuu qabna irratti hojjechuu qabna
waan karoorfanne san karoora keenya raawwachuu qabna hanqinoonni keenya immoo barnoota nu ta'uu qabanii bakka jirrutti wal utubuu wal gargaaruu waliin hojjechuu wal jala yaa'uu yoo rakkoo furame dafanii akkasumatti furachuutu nu furmaata. Galmoota banu kanas immoo wirtuu wajjin koonyaa wajjin galma haaraa sanatti dhiyaatu wajjin ta'uudhaan leenjii galma banuusanii kennee galma haaraa banaa jechuudha. Galma 15 karoorfannee biree wal keessa waggaa kanatti 15 karoorfannee 12 bannee jechuudha. Qajeelfama alagaatitu dhalootummaa nuyi kanallee walirraa nu cabse waan ta'eef obboleeyyaaf dudda walitti garagalee wal dhiiba. Alayaa hundura jiraa hin jiru inu banne jechuudha. Kana wal dhiibaa jira sun maali qajeelfama walirraa cabne waan ta'eef qajeelfama wal ijaaruuf immoo maali waan jenne san gubuuwwan amma jiru kan hubannoowwan amma jiru san walii kennuu walii hubachuun ni barbaachisaa jechuudha. Barnoota baranne gara hojiitti hiiku. Dhimmi dhalootummaa dhimma lubbuu akka walii galaatti dhimma sirna keetii waan ta'eef dhimmi sirna keetii maallaqatti deebi'ee maallaqaan ishaan lagamu. Garuu sochuu keessatti sochuu arra socho'aa jirtu keessatti teekinooloojii nama fayyadamaa jirta waa baay'eedhaaf immoo maaltu barbaadama jennaan waan ammaa kana. Waan kana irraa dubbadha. Kanaaf akka kanatti keessoo dhimmi qajeelfamaa dhimmi barnoota ofiitiin deemuu dhimmi wal jala yaa'uu dhimmi wal dhaga'uu dhimmi wal danda'uu nuti jenne sun barnoota nuti obamaa qajeelfamaan ijaarama lafa kaa'amu waan ta'eef kanaaf sirriitti irratti deemu.